Bareedduuwwan Afrikaa misoomaa qarqara laga Finfinnee daawwatan. Hirmaattonni dorgommii bareedina idila addunyaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaatan. Hojiiwwan misoomaa qarqara laga magaalaa keessatti raawwatamaa jiru daawwataniiru. Dorgommiin bareedinaa kun biyyoota Afrikaa garaagaraa gidduutti hariiroo aadaa uumuu fi qabeenya turizimii beeksisuuf kan kaayeffatedha jedhama. Sagantaan xumura dorgommichaa Eebla 24/2018 paarkii Michummaatti haala midhagaa ta'een akka gaggeeffamu odeeffannoon Koomishinii Turizimii Finfinnee irraa argame agarsiisa. Balaa tiraafikaa aanaa dahannatti mudatee lubbuun namoota 18 darbe. Bulchiinsa magaalaa Sablammii Waag Hamaraa aanaa dahannatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 18 darbuun gabaafame. Konkolaataan deddeebisaa uummataa magaalaa Ibin irraa gara Saqoxaatti imalaa ture ganda 09 aanaa dahannaa bakka addaa Digshaawaa jedhamutti balaan kun irra ga'uun ibsameera. Balaa kanaan lubbuun namoota 18 battalumatti yoo darbu namoota 62 irratti ammoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan ga'eera. Namoonni miidhaan irra ga'e hospitaala sadarkaa jalqabaa Amdi Warq kan aanaa dahannatti argamutti yaalamaa jiraachuun odeeffannoon waajjira poolisii aanicharraa argame ni mul'isa. Milkaa'ina damdaneessa bu'aa mootummaa edaamuun argame. Biyyi keenya Itoophiyaan qabeenya uumamaa lafa bal'aa bishaan akkasumas humna namaa guddaa biyya qabdudha. Haa ta'u malee yeroo dheeraaf qabeenyi kun sirnaan hojiirra ooluun guddina diinagdee fi jireenya hawaasaa fooyyessuu hin dandeenye. Sababni isaas qabeenya jiru gara bu'aa qabatamaatti jijjiiruuf tarsiimoo fi hooggansi tarsiimawaan dhabamuu ture. Garuu waggoota darban keessa mootummaan jijjiiramaa haala qabatamaa kana hubachuun qabeenyaa fi carraa jiru gara bu'aa qabeessummaa diinagdee fi hawaasummaa jijjiiruuf tarkaanfiiwwan bal'aa qabeessa fudhateera. Kanaanis dameewwan ijoo akka qonnaa, turizimii, industirii, teeknooloojii fi albuuda irratti hojiiwwan gugurdoon hojjetamuun milkaa'inoonni damdaneessi galmaaniiru. Keessumaa waggoottan 5 darbanitti mootummaan eda'amuu tarsiimoo diinagdee damdaneessa irratti hundaa'ee hojiirra oolchuun dameewwan hedduu keessatti jijjiirama qabatamaa fideera. Milkaa'ina kana keessatti qajeeltowwan hojii akka baay'ina, qulqullinnaa fi ariitiin hojjechuu jedhu bu'uura taasifachuun shoora olaanaa taphataniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaattis hojiiwwan ilaalama mootummaa eda'amuun gaggeeffamaa tureen milkaa'inoonni hedduun galmaaniiru. Bulchaa itti aanaan godinichaa obbo Sintaayyoo Laggasaa akka ibsa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiif kennaniin waggoottan 5 darbanitti carraa fi qabeenya godinichaa gara bu'aa diinagdeetti jijjiiruuf hojii bal'aan hojjetameera. Kunis bu'aa qabatamaa fideera jedhan. Addatti damee qonnaatiin galmoota akka wabii nyaataa mirkaneessuu, alergii guddisuu, carraa hojii uumuu fi oomisha alaa galuu kan biyya keessaatiin bakka buusuu irratti hojii bal'aan hojjetameera. Kanaanis jijjiiramoonni qabatamaan mul'achuu isaanii ibsaniiru. Dabalataan inisheetiivota qonnaa haaraa hojiirra oolchuun misooma lukkuu, loon, aannanii fi furdisa loonii irratti hojii bal'aan hojjetamee jira jedhan. Hojiiwwan kunneen hawaasni diinagdeen akka of danda'uu fi gumaacha olaanaa taasisuu eeraniiru. Gama bu'uuraalee misoomaatiin immoo bara kana qofatti piroojeektiiwwan 391 qarshii biliyoona 1.8 oliin hojjetamaa jiran keessaa piroojeektonni 207 xumuramuun tajaajilaaf qophaa'anii jiraachuu ibsaniiru. Piroojeektiiwwan kunneenis waajjiraalee mootummaa, manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa, daandiiwwan bishaan dhugaatii fi inisheetiivota magaalaa fi baadiyyaa kan hammatan ta'uu isaanii ibsameera. Yaaliin ajjechaa cimaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti raawwatame. Hoteela Waashingtan Hilton keessatti qophii waggaa gaazexeessotaa yeroo gaggeessaa jiranitti namichi Kool Toomaas Allen jedhamu dhukaasa banuun eegdota isaa tokko irratti miidhaa geessiseera. Tiraamp garuu balaa tokko malee ooluunis himameera. Tiraamp taatee kanaan gochi kun nu hin dhaabu, caalatti nu cimsa jechuun ibsa kenneera. Namni dhukaasa bane sunis hatattamaan to'annoo jala ooluun himameera. Yaaliin ajjechaa kun imaammata Tiraamp gara biyya Iraanitti qabu irratti dhiibbaa guddaa akka uumus keessa beektonni himaa jiru.